Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan kun Shabomedia qophii ispoortiiti. Qophii ispoortii keenya irraa kan isin biraan ga'u an Shamsuu Bashiri. Waancaan addunyaa Fifa bara 2026 Juuma kana waxabajjii 11 irraa jalqabee hanga adoolessa 19 bara 2026 tti gaggeeffama. Dorgommii baranaa wanti adda isa godhu yoo jiraate biyyoonni sadii walitti qopheessuu isaaniiti. Isaanis Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoodha. Kanuma walqabatee waldaan kubbaa miilaa addunyaa olaantummaan hoogganuu Fiifaan waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon qopheessan kun torbaan dhufu kan jalqabu hogguu ta'u seerota haaraas torba ifoomseeti jira. Seerota torban Fiifaan haaraa baase keessaa tokkoffaratti kubbaa harkaan darbatamtu jechuudha. Kunaafillee sakandii 5 kenne. Kana jechuun tiimni tokko yeroo taphatu gareen lama yeroo waliin taphatu jechuudha. Garee faallaa namni fuudhee kubbaa karaa alaatii harkaan keessatti darbu sun sakandii 5 ol yoo fudhatu ta'e abbaan seeraa kubbaa san fuudhee garee faallaadhaaf kakannuu ta'a jechuudha. Haala kanaan Fiifaan tokkoffaratti seera kana baase. Lammaffaratti kubbaa karra eegaan qabatee deebisuuf jalqabsiisuus sakandii 5 qofaatu eeyyameefi. Kana jechuun gareen lama yeroo waliin taphatu jechuudha. Kubbaan gareen tokko yaalee karra eegaan faallaa garee sanii yoo harkaan qabate kubbaa san deebisee jalqabsiisuuf sakandii 5 qofa Fiifaan akka eeyyameef seera kana haaraa baasee jira. Seerri kun lammaffarra qabee ture jechuudha. Seerri sadaffarratti Fiifaan bara kana baasee jijjiirraa taphattootaati. Kanaafis sakandii 10 kenne. Kana jechuun maali? Yeroo taphattoonni jijjiiramuuf dirree ala jiru seenee ka keessaa ba'uuf taphattoonni wal jijjiiranii Forza ofishaaliin abbaan seeraa gargaaraan abbaa seeraa afraffaan jechuudha kan taphattoota wanti wal qabee jijjiirsisu taphataa yeroo jijjiirsisu taphataan sakandii 10 qofa keessatti dirree keessaa ba'uu qaba. Yookaan daayirekti karaa bakka bahaniin ba'u yookaan immoo kallattuma kubbaan dirreen itti isteediyeemni itti dhiyaatuun dirree keessaa ba'uu ta'uu qaba. Yoo wanni kun hin godhamne taphataan silaa jijjiiramee seenu sun daqiiqaa takkaaf ala taa'ee taphni daqiiqaa takkaaf nama 10 taphataan silaa jijjiiramee deemu sun gareen isaa miidhamee daqiiqaan takka haala saniin garee san jalaa gubataa jechuudha. Erga daqiiqaa takka taa'ee booda karaa dirree seena jechuudha. Taphataan haaromni karaa dirree seenu jijjiiramuuf deemu suni. Kun seera haaraa Fiifaan waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoo irratti qophaa'u ilaalchisee seera baasee sadaffaadha. Afuraffarratti miidhama taphataa ilaalchisee dirree alatti yaala godhamuuf Fiifaan sakandiin 60 gahaadha jee. Kana jechuun daqiiqaa takka. Fakkeenyaaf taphataan tokko miidhamee dirree keessaa yeroo ogeeyyonni fayyaa isa gargaaran fuudhanii dirree keessaa baasanii yaala kennaniifitti sakandii 60 keessatti wanni kun raawwatame karaa dirree keessaa deebi'uu qaba. Yaalli kennamuuf yoo daqiiqaa takka keessatti godhamee fi dirree alaa karaa keessatti deebisanii doktoronni waliin deebisin taphataa saniif kaardii akeekkachiisaa kaardii keellootu kennamaafii jechuudha. Kunis seera afuraffaa Fiifaan kubbaa waancaa addunyaa bara 2026 amma Ameerikaa, Meeksikoo fi Kanaadaatti qophaa'u irratti seera baasee afuraffaadha. Seerri shanaffaan beemmoo taphattoonni dirree keessatti yeroo walitti haasawan taphattoonni afaan akkatti dhoofatanii yeroo waliin haasawan wanni sun guutumaa guututti akka dhoorgaa ta'e labsee jira. Keessaafuu gareen lamaan yeroo waliin taphatan taphattoonni yeroo walitti haasawan fakkeenyaaf yoo iddoo isaaniitti walii galtee dhabuun mudate taphattoonni akkanatti afaan dhooysanii harkaan afaan isaanii dhooysuun dhorkamee jira jechuudha. Sababni wanni kun dhooyfames maali? Yeroo hedduu taphattoonni yeroo afaan isaanii akkanatti haguuggatanii haasawan arraban taanee jechoota hamaa waliin jedhanii sanbira dabree gochi shanyummaatis bifa sanii raawwatamaa ture. Barana wanni sun yeroo Benefikaa fi Real Madrid taphatan taphataa kubbaa miilaa Arjentiinaa garee Benefikaa Pelestrini jedhamu Vinicius Junior haala saniin naarrabsee jee himatee ture. Dhimma kana ilaalchisuun Fiifaan seera haaraa kana kabaase. Kanaafuu taphataan dirree keessatti akkanatti harkaan afaan isaa ukkaamsee haasa'uu hin danda'u jechuudha. Seerri jaaffaan Fiifaan waancaa addunyaa bara kanaa baase immoo kabiraa dhimma vaar koornaa yeroo baatee akka iddoo seenu kalaaluu jee. Kana jechuun maali? Gareen lama yeroo waliin taphatu kubbaan yoo karaa alaa baatee koornaa kajamu ta'e koornaa san abbaan seeraa koornaa jee yoo garee baasaniif murteesse vaar iddoo seenee kabee sun koornaa sun sirriidha moo sirrii miti kajoo adda baafatee akkasitti san booda egaa qulqulleeffatee booda abbaa seeraa taphachiisuuf himaa jechuudha. Haala saniin koornaan akka dhahamu taasifamaa jechuudha. Kabiraa dhimma kaardiiti. Torbaffarratti seerri haaronni Fiifaan baasee kaardii taphataan tokko yeroo taphatu badii yoo balleesse jechuudha. Badii saniif kaardii keelloo fudhata jalqaba. Kaardii keelloo fudhatee taphat deebi'ee osoo taphachi jiru yeroo lammaffaa yoo badii balleesse taphataan tokko kaardii keelloo lammaffaadha. Kaardii keelloo lammaffaa jechuun immoo kaardii diimaan dirree keessaa ba'u jechuudha. Reed kaardii jechuudha. Kanaafuu kun akka hin taane yeroo lammaffaaf taphataa badii dalage tokko yoo kaardiin keelloo lammaffaan kan kennamuuf ta'e osoo kaardiin sun karaa diimatti abbaan seeraa hin jijjiirin vaar jidduu seenee
dhimma kana ilaalee dhimmi sun yoo ka fudhachiisu ta'e vaar hayyama kennaa fi yoo ka hin fudhachiifne ta'e immoo abbaan seeraa sun vaar ifiif ilaalee viidiyoo cheekaappii godhe kaardii san irraa haqaa yookaan immoo kennee fi dirree keessaa baasaa jechuudha. Seerri Fiifaan baasee torban waancaa Ameerikaa fi Kanaadaa akkasumas Meeksikoon qopheessan irratti kana fakkaata. Seerri kun hundinuu bara dhufu liigota Awurooppaa gurguddoo akka Pirimeer Liigii Ingilaand fa'aa keessatti fi UEFA Chaampiyoons Liigii irratti akka hojiirra oolu gamanummaan tilmaamni kennameefii jira jechuudha. Waancaa addunyaa bara kana Kanaadaa, Ameerikaa fi Meeksikoon qopheessan irratti yeroo jalqabaatiif biyyi hirmaattee Kuraasaawoo biyya jedhamtu jira. Taphattoonni biyya tanaa waan nama ajaa'ibu Kuraasaawon hundi isaaniitu dhalattoonni isaanii lammii Neezerlaand ta'uun isaanii dubbii ijoo addunyaa ta'ee jira yeroo ammaa kana. Biyyi Kuraasaawoo jedhamtu tuni biyya naannawa kaaba Venezuelaa Kaaribiyaan Sii jedhamutti naannawa sanitti argamti. Biyyi tun biyya xiqqoo yeroo san gaafa duraanii jechuudha kolonii Neezerlaand jala turte. Yeroo kolonii Neezerlaand jala turte sanitti Dach Kaaribiyaan Ayislaand jedhamuun beekamti. Haa ta'u garuu erga walabummaa isii labsattee maqaa Kuraasaawoo jedhamu baafattee haga ammatti ittiin fayyadamaa jirti. Maqaa kanaanis egaa ka waancaa addunyaa irratti Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon qopheessan irratti hirmaachuuf karas imalte. Odeeffannoon biraa waancaa addunyaa bara kanaa irratti taphattoonni sadii waancaa addunyaa kana irratti yeroo jahaffaaf kan hirmaatan ta'uun warreen waancaa addunyaa irratti hirmaatan kana keessaa taphattoota yeroo hedduu hirmaatan ta'a. Isaanis Juliyaamo Ochoa jedhama karra eegaa Meeksikooti. Lammaffatti Liyoonel Messiidha taphataa Arjentiinaati fi taphataa guddaa addunyaa kanaatti ni beeytanii. Akkasumas Kiristiyaanoo Roonaaldoo taphataa guddaa addunyaati. Jarri kun sadeen yeroo jaha waancaa addunyaa irratti hirmaachuu danda'ee jira. Umriin isaaniillee karaa waggaa 40 waggaa 39tti warra siqee jechuu jarreen kuni wanni kunis waan haarawaa jechuudha. Dhimmi biraa waancaa addunyaa kanarratti ka'u tokkoffaa kilaboonni taphattoota waancaa addunyaa kanaaf gumaachan maal argatan waan jedhu sanirratti illee Fiifaan gaa taphattoota yeroo kilaboota isaan taphataniif irraa hayyamaan akka garee biyyaalessaatiif baay'izawee kilabni tokko garee biyyaalessaatiif taphataa gadhiisu dirqama guutumaan guututti hin qabu. Haa ta'u garuu waliigaltee kilabaa fi biyyi gootuun taphataan tokko gadhiifama kilaba isarraa. Yeroo kana Fiifaan taphattoota garee kilaboota isaan irraa dhufanii biyya isaan tajaajilan sanii fi waliigala barana kafaltiin akka waliigalatti taphattoota waancaa addunyaa irratti hirmaatan ja'ameef karaa miliyoona 355 qopheessuu deeme. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf taphataan tokko kilaba isaatiif bakka bu'ee Kiliyaan Mbaappee fudhatee Faransaay bakka bu'ee taphatee Fiifaan Real Madridiif guyyatti paawundii 11,000 akka kafaluu ta'a jechuudha. Haaluma saniin taphataa hundaaf bifa wal fakkaatuun Fiifaan guyyatti taphataa tokkoof doolaara 11,000 akka kafaluu ta'a jechuudha kilaboota taphataan irraa dhufan hundaaf. Karaa jijjiirraa taphattootaatti yookaan tiraanisfeer wiindootti dabarra yeroo ammaati. Chaampiyoonaan Pirimeer Liigii Ingilaand bara kana taphataa sarara mirgaa Aston Villaa Morgan Rogers mallatteessuuf Aston Villaadhaaf gaafii dhiyeessuun isaa ni beekama. The Telegraph gaazexaan jedhamu akka gabaasetti taphataa kana Arsenaal kilaboota kamiyyuu caalaa Aston Villa irraa fudhachuudhaaf akka barbaadu The Telegraph gabaasee jira. Aston Villaan gama isaatiin taphataa kanaaf paawundii miliyoona 70 hanga 80 kan inni gaafate. Haa ta'u garuu kilaboonni lamaan hanga ammatti ifatti walitti dubbachuu baatanii harka lafa jalaatiin akka walitti dubbataa jirantu gabaafamaa jira. Akka Telegiraaf jedhutti garuu Arsenaal Morgan Rogers fudhachuudhaaf kilaba kamiyyuu caalaa itti dhiyaatee waan dandeenye godhaa akka jiru dubbatee jira. Yoo ta'ee fi ta'e Mikel Arteetaan leenjisaan Arsenaal akka himetti akka Telegiraaf jedhutti Mikel Arteetaan waan kana dhimmi boordiin Andree Bertaadhaan durfamu ka ispoorting daayirekteeraa jechuudha. Osoo waancaan addunyaa kun hin jalqabne jijjiirraan taphataa kanaa xumuramee mallatteessee Arsenaaliif akka mallatteessee karaa Arsenaal dhufu gochuudha. Kunis sababni ta'eef mucaa kana kilaboota gurguddoo hedduu jala jira. Chelsea, Paris Saint-Germain fi Manchester United dorgommii kana keessa seenanii jira jechuudha. Arsenaal harkaa fuudhuuf Rogers jechuudha. Kanaafuu Arsenaal san waancaa addunyaa duratti xumuruudhaaf yaada akka qabu The Telegraph ibsee jira. Gama biraatiin kilaboonni gurguddaan kun egaa akka taphataan kun Arsenaaliin akka barbaadamu akkasuma beekamu tokkoffaarratti isa akka jiru. Ka maallaqas Aston Villa wajji Aston Villa maallaqa miliyoona 70 haga 80 naaf kafaltu malee jee irratti wal dhaban kuni taphataa versataayilii sarara fuulduraa bakki inni hin taphanne hin jiru jiddurra taphataa fuula dura jechuudha. Qarqara mirgarra taphataa qarqara bitarra taphataa fuula duratti ga'umsi inni keessaafuu barana Aston Villa keessatti agarsiise Europa League irratti Premier League irratti gooliiwwan ajaa'ibaa galchaa tapha
ajaa'ibaatti taphata dandeettii isaa saniigaa ka Mikel Arteetaan dinqisiifatee karaa Arsenaalitti fiduudhaaf hawwee kana ilaalanii kilaboonni kunniinis mucaa kana fudhachuudhaaf hawwii isaanii agarsiisanii san keessaa dafeegaa akka cululleetti duubutuu fi yeroo ammaa Arsenaal fiigichaa marra jira ni milkaa'u ka jedhu fuula dura ka wajjumaan laallu ta'a jechuudha dhimma Morgan Rogers. Jijjiirraan taphataa biraa taphataa lammii Yukureen Eeliyaan Zabaraan gara Liivarpuulii faluuf mariin Liivarpuulii fi Paaris jidduutti gaggeeffamaa akka jiru gabaasaaleen ba'aa jiran ni himanii. Iyyaa Zabaree ganna dabree miliyoona 40 barnoomaa irraa gara PSG imaluu isaa ni yaadatama. Ta'us taphataan kun amma PSG keessatti yeroo taphaa gahaa akkan argatinii fi qurrama akka qabuutu himamaa jira. Akka gabaasni miidiyaan guddaan Faransaay L'Equipe gabaasetti taphataan kun Paaris keessatti yeroo taphaa gahaan arganne kanaafuu gara Liivarpuul deemuuf fedhii akka qabudha. Wanni rakkoo ta'e garuu yeroo ammaan tanaa Liivarpuulii fi Paaris jidduutti waliigaltee maallaqaati. Saniif hanga miliyoona 40 gaafatee jira jechuudha Paaris. Gara biraatiin immoo leenjisaa Liivarpuul ka yeroo ammaan tanaa Andiyaa Areewolaan leenjisaa mucaa kanaa ture waggaa dabre Barnamaawuzitti yeroo Paaris bitu Andiyaa Areewolaan leenjisaa isa mucaa kanaa ture. Mucaan kun Zabaraayin yeroo Barnamaawuz ture Areewolaa wajjin dalaguu ture achirraa Luis Enrique kara Paaris fideet Paaris eegale immoo tapha gahaa taphachuun arganne yeroo tapha gahaa waan argatiniif amma deemuu barbaada. Kanaaf yoo deemes leenjisaa isaa ka duraanii biratti deebi'ee achi jalatti isa wajjin hojjechuu akka barbaadu gabaasni Zayskaa Ispoortii gabaasee jira jechuudha. Dhimmi biraa dhimma taphataa lammii Poorchugaal Raafaayil Liyooti. Raafaayil Liyoo AC Milaan keessatti taphataa sarara mirga bitarraa mirgaan kubbaa taphachuun beekamu. Raafaayil Liyoon akka jaamaa jirutti yeroo ammaa AC Milaan keessatti taphataa gammachuu hin qabne maaliifi Positionalli bootaan isaaf kennamee bakki taphaa leenjisaan isaaf kenne akka itti gammachuu hin qabne gaazexaan guddaan Itaaliyaa gaazexaa Deelaa Ispoort gabaasee jira. Akka gaazexaa Deeloo Ispoort gabaasetti Raafaayil Liyoon kilaba isaa AC Milan gadhiisee karaa kilaba biraa deemuu barbaada. Carraa kanatti fayyadamuudhaan Manchester United Raafaayil Liyoo fudhachuudhaaf yeroo ammaa fiiguu jira jechuudha. Haa ta'u garuu AC Milan mucaa kana mallatteessisuu taphataan barbaadu paawundii miliyoona 50 hanga 60 qopheessee dhufuu qabaa waan jedhu lafa kaa'e. Manchester United garuu hanga ammatti barbaadu isaa malee Raafaayil Liyoo maallaqa ofarii dhiyeesseef hin qabu jechuudha AC Milan fi AC Milan garuu miliyoona 50 hanga 60 kilabni dhiyeesse fudhachuudhaaf qophiidha jee jira. Manchester United gaasanii kafalu wajjumaan kalaallu ta'a jechuudha. Waardiyyaan yookaan karreegaan Aston Villa Emiliano Martinez lammii Arjentiinaa waancaa addunyaa yeroo lammaffaaf walitti aansuun gareen Arjentiinaa yookaan injifattu taate ankobeet yaniin fannisaa jee jira. Maaliif akka inni jee hin beekne karreegaan kun yeroo ammaa karreegaa cimaa addunyaarra jiran keessaa isa tokko. Waggaa afranarraa Arjentiinaa wajji waancaa addunyaa bara 2022 fudhachuun isaanii beekama. Sanduras Copa America Arjentiinaa wajjin injifatee jira. Kilaboota gurguddootti itti baay'inaan milkaa'aa baatu malee biyya isaa wajji waancaa hedduu harkatee jira. Waancaa Qaatarii qophaa'e bara 2022 Arjentiinaan yeroo Faransaay peenaaliitiidhaan mootu karreegaan isa ture gahee guddaa taphate waancaa san fudhachuu fi barannoo waancaa kana deebilee nyaanneen guyyaa borumtaa kopheen fannisaa jechuudhaan Emiliano Martinez labsee jira jechuudha. Karaa oduu keenya jijjiirraa biraatiin immoo Real Madriditti kan dhufan leenjisaan haaroonii Jose Mourinhoon garee kana keessatti ittisoota lama akka barbaadan Florentino Perez pirezidaantii Real Madrid gaafachuu isaa gaazexaan guddaan magaalaa Madriditti argamu gabaasee jira. Akka Jose fi Perez waliin jedhanitti Jose Mourinhoon jalqaba irratti Joshua Guardiola Manchester City irraa akka fiduuf Florentino Perez gaafatee jira. Guardiola City ni gurguruun jaamonni eddabee hin jiru garuu Jose Mourinhoon akka taphataa kana fiduuf gaafatee jira. Haa ta'u garuu iddoo osoma haasawni kun jiru idduutti taphataa sarara iddoo difeensii lama Real Madrid akka mallatteessisuuf qarqarra ga'e himamaa jira. Inni illee Dumfries Inter Milan irraa akkasumas free agentii argatee Ibrahima Konataa Liverpool irraa gama Real Madrid dhufuuf qarqarra ganii jira. Wanni hafe yoo jiraate mallattoo qofaa taphattoota lamaan kana Jose Mourinhoon ofitti makee jira. Sadafarratti Joshua Guardiola Manchester City irraa Florentino Perez ni fidaaf moo hin fiduuf ka jedhu ni ilaalla jechuudha. Oduu keenya dhumaatiin dhaabbonni Forbes jedhamu dhiyeenya kana qorannoo taasisee jeen kilaboota addunyaa irratti qaalii gatii baasan jedhaman tokko kudhanii sadarkaadhaan tokkorraa kudhanii baasee jira. Isaan keessaa tokkoffara Real Madrid kaa'ee doolaara biliyoona 9.5 baasaa jee Forbes gabaasa isaatiin lammaffaadhaan Barcelonaadha. Barcelonaan akka Forbes jeetti biliyoona 7.5 akka gabaasa Forbesitti sadaffarratti kan argamu Manchester United
Doolaara biliyoona 7.2 jee afraffaarratti Liverpool kaa'ee Liverpool doolaara biliyoona 6.2 baasaa jee shanaffarra kilabni argamu kilaba Faransaay PSG dha. PSG'n doolaara biliyoona 5.8 baasaa jee Forbes gabaasa isaa kanaanii ja'affaarratti kan argamu kilaba Jarmanii kilaba Baavaariyaa jechuudha. Akka gabaasa Forbesitti doolaara biliyoona 5.7 baasaa jee torbaffara kan argamu Manchester City dha. Manchester City'n doolaara biliyoona 5.5 baasaa jechuun Forbes gaa'ee jira. Gabaasa Forbesiin kilabni kaaba London Arsenal doolaara biliyoona 5.4 baasee jechuun kaa'ee jira. Saglaffarratti Chelsea dha. Chelsea'n doolaara biliyoona 4.2 baasee jechuun kan kaa'e yoo ta'u dhumarra sadarkaa kurnaffarra kan jiru Tottenham Hotspur doolaara biliyoona 3 baasee jechuudhaan Forbes gabaasa isaa keessatti ibsee jira. Akkuma beektan barana Tottenham Hotspur Premier League England keessatti tapha dhumaatiin liigii gaditti bu'uudhaaf hafee haa ta'u garuu kilaba guddaa ta'uu isaa Forbes qabeenya inni qabuun agarsiisee jira. Kana jechuun maali yeroo ammaa kurnaffarra jira jechuudha doolaara biliyoona 3 baasuudhaan. Oduu keenya kan itti aanuun leenjistoota kilaboota Ingilaandi leenjisan 20 keessaa leenjisaa waancaa Champions League Awurooppaa injifate tokko illeen akka hin jirre wanni himamaa jiru. San jechuun maali leenjistoota Premier League Ingilaand amma leenjisan jechuu Pepe Guardiola ture. Pepe Guardiolaan eegaa ba'ee Enzo Marescaan bakka isaa bu'ee leenjisaan Premier League Ingilaand amma leenjisu jiru 20 waancaa Champions League Awurooppaa kan injifate tokko illeen hin jiru. Even waancaa Premier League Ingilaandii leenjisaan injifate yeroo ammaa tokko qofaa jira. Inni nu dhiyeenya injifatee Mikel Artetaadha jechuudha. Leenjisaan Mikel Artetaan garuu torban dabree waancaa Champions League Awurooppaa dhumaaf ga'ee jechuudha. Faayinaala rukuttaa darbiitiin Paris Saint-Germain 3 fi 4 mo'amuu danda'ee jira. Kana achi waancaa Champions League Awurooppaa leenjisaan kilaba Ingiliz leenjisaa jiru kan injifate hin jiru jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuleen gaggabaaboon ispoortii Shabomedia irraa raabsinee qopheessine kana fakkaataa kan qopheesse Shamsuu Bashirii nagaan nu tura.